dorgommii hundaan taphoota 5 walittaan seerganjifatee booda mastaanaan ga'umsa gaarratti argamnu jedhe leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan kaleessa gara Selhurst Park kan imale Manchester Cityin goolii 3-0 injifachuun garaagarummaa Arsenal waliin qabu deebisee gara qabxii lamaatti dhiphise. Taphichaan boqonnaa dura Yermi Pino kubbaadan waartan waan hunda xumuree mijeesseef osoon galchiin hafe. Rukutaa dabbiirraa yaalii Phil Foden goleegaan Crystal Palace Dean Henderson jalaa deebise. Daqiiqaa 41ffaatti qarqara mirgaarraa Matthias Nunes kubbaa qilleensa irra dabarseef Erling Haaland addaan itti bu'uun goolii Manchester Cityin ittiin dursu galche. Overloads here as Nunez in towards Haaland. One moment is all it took. boqonnaa dura yeroo 13 qofa kubbaa kan tuqe Erling Haaland yaalii jalqabaatiin goolii galche. Boqonnaa deebii taphichaan sochii gaarii kan mul'ise Adam Waartan goolii qixxeessitu galchuuf yaaliin taasise sibiila gooliitu jalaa deebise. Gara ga'umsa isaatti deebi'aa kan jiru Phil Foden daqiiqaa 69ffaarratti goolii galchuun dursummaa City gara goolii 2-0tti bal'ise. Foden kan kaleessaa waliin taphoota liigichaa 4 darbeen goolii 6 galchuun tokko mijeesse. Haaland balleessaa Saaviyoo irratti raawwatameen daqiiqaa 89ffaarratti penaltiin ofiif goolii lammaffaa Cityf ammoo goolii sadaffaa galche. Taphichis injifannoo Manchester City goolii 3-0n xumurame. Erling Haaland Premier League Englandiin taphoota 16 goolii 17 galchuun garaagarummaa goolii 6 dursaa jira. Cityf bara dorgommii kana qofa dorgommii hundaanuu goolii 23 galchuun 3 mijeesse. Biyyaa fi kilabaaf ammoo baatee muddee keessa goolii galchee 36 gaachuun imala gaa irratti argama. Qindoominni Erling Haaland Phil Fodenii fi Ryan Cherki Manchester City liigichaan morkataa jabaa gochuun Arsenal dhibbaa keessa galchaa jira. Cityin dorgommii hundaanuu taphoota 5 darbee walittaansee morkattoota isaa injifate. Kana keessaa 3 dirree fiinaala Real Madrid, Crystal Palace fi Fulham irraane. Gara Selhurst Park imalanii taphachuun baay'ee ulfaataadha kan jedhe Pep Guardiolaan ammas gareen koo ga'umsa gaa irratti argamu jedhe. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduu Manchester Cityin bara dorgommii kana hedduu ni rakkata jedhanii tilmaamanii turan. Liigichaan hanga torbee 16ffaatti garuu morkataa waancaa ta'e. Manchester Cityin qabxii 34 walitti qabachuun garaagarummaa qabxii 2 qofaan caalamee sadarkaa lammaffaarra jira. Liigichaan goolii hedduu galchuu 38 fi goolii qulqulluu 22 Arsenal caaluun tokkoffaadha. Delivered nicely into the penalty area, headed and an own goal from Baltimore. Darbii taayin wiir bara 2016 booda kaleessa taphatameen Sunderland goolii 1-0 Newcastle United injifate. Taphataan sarara fuulduraa Newcastle United Nick Voltemade goolii garee ofirratti galcheen Sunderland gara injifannootti deebi'e. Sunderland qabxii 25 sadarkaa 7ffaa Newcastle United 22 12ffaarra jiru. Tapha biraatiin Aston Villa dirree fiinaala boodaa ka'uun goolii 3-2 West Ham United injifate. Aston Villaaf Morgan Rogers goolii 2 yoo lakkoofsisu taphataan West Ham United Konstantinos Mavropanos ammoo goolii 1 garee ofirratti galche. West Ham Unitediif Matthias Fernandes fi Jarrod Bowen goolii 2 mu'amurraan baraarre galchaniiru. Fernandes sekoondii 29ffaarratti goolii saffistuu bara dorgommii kana galche. Aston Villaan qabxii 3 qofaan Arsenalin caalamee sadarkaa 3ffaarra jira. Villaan dorgommii hundaanuu taphoota 9 darban morkattoota isaa walittaansee injifate. Kaleessuma Tottenham gara City Ground imaluun goolii 3-0 Nottingham Forestiin mo'amee deebi'e. Callum Hudson-Odoi goolii 2 Ibrahima Sangare goolii haftee galche. Morkiin Brentford fi Leeds United ammoo goolii 1 qixaan xumurame. Good cross in there to the far side. Rodgers turns and shoots and makes it 2-2. There was a wonderful football in that build-up. Bataatiin Arsenaal Wolvesiin quramus dursummaa liigichaa cimsate. Tapha Mohamed Salah gara direetti deebi'ee fi Hugo Ekitike ga'umsa gaariitti mul'iseen Liverpoolis milkaa'ee jira. Abdurrahman Amin. There's nothing to suggest Arsenal's first defeat since August was anything more than an kilaba sadarkaa dhumaa 20ffaa irra jiru Wolves waliin kan taphate dursaa liigichaa Arsenal goolii 2 fi 1 injifate. Tapha Wolves hanga eegame ol Arsenal qore kanaan taphattoonni The Gunners taphichaan goolii galchuuf yaalii taasisanis maqaa isaaniitiin gooliin gale hin jiru. Taphicha injifachuudhaaf ittisa Wolves bira darbuun akka gaara dhiibuu itti ulfaate boodarra taphattootuma Wolvesiin gargaaramuun injifate. Arsenal goolii jalqabaa argachuudhaafis daqiiqaa 70 eeguuf dirqame. Daqiiqaa 70ffaa irratti kubbaa Bukayo Saka
harkaa roga irraa rukutee sibiila gooliitti buutee yoo deebitu koleegaan Wolves John Stones osoo hin beekin tuquun Arsenaal dursa qabate. Daqiiqaa 90ffaa irratti ammoo jijjiiramee kan seene lammiin Naayijeeriyaa Toluu Arookoodar addaan goolii galchuun Wolves itti qixxeesse. Gooliin tuni deeggartoota Arsenaal isteediyeemii keessa jiran hunda mataa gadi qabachiisuun dhibbuu keessas galchite. Ta'us daqiiqaa 90ffaa irratti kubbaa yeroo lammaffaaf Bukaayoo Saakaa gara gooliitti yaale Yersan Moskeeraa addaan tuqee garee isaa irratti galchuun Arsenaal goolii 2-1 injifate. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan taphichi baay'ee ulfaataa ta'uu kaasuun boodarra rakkoo jirus fudhatanii taphicha saffisiisuun qabxii kana akka argatan himan. Wolves bara kana injifannoo malee kilaba imalaa jiru yoo ta'u taphoota 2 qofa qixaan xumuruun qabxii 2 sadarkaa 20ffaan itti fufeera. Taphataan sarara ittisa qarqara Arsenaal Ben White ammoo miidhama tapha kanarratti isa mudateen jijjiiramee dirree bahuuf dirqameera. Leenjisaan Wolves Rob Edward taphoota 5 kilabicha dursaniin qabxii tokkollee hin arganne. Trying to clear their lines here, and it comes through already for Ekitike. Less than 50 seconds on the clock. Tapha Liverpool Anfield Roaditti Brighton simateen Mohamed Salaanis jijjiiramee gara dirree seenuun sadeersi gooliiwwan lammiin Firaansii Hugo Ekitike galchee 2-0 injifate. Liverpooliif gooliin Hugo Ekitike sakandii 46ffaa irratti galchee erga bara 2019 Nabii Keettaan sakandii 15 irratti goolii Liverpoolii galche as goolii saffistuu kilabichaa ta'uun galmooftee fi Ekitikeen taphoota hundaan Liverpooliif goolii 11 galchuun 2 mijeessee kenneera. Premier Ligiidhaan ammoo goolii 7 galche. Taphoota liigichaa sadan darbeen teessoo jijjiirraa irra taa'uun garee Champions Leaguein San Sirotti Inter Milan 1-0 injifate keessaa kan hambifame Mohamed Salaan tapha sanbataa kanaan Joe Gomez miidhamuu isaatiin daqiiqaa 26ffaa irratti jijjiiramee seeneera. Mohamed Salaan goolii lammaffaa Hugo Ekitikeen galchees rukuttaa rogaa irraa mijeessee kenne. Taphichaan booda Salaan Anfield Roaditti kallattii hundaan naanna'uun deeggartoota nagaa dhaammatee waancaa Afrikaatiif garee biyyaalessaa Ijiptiitti makamuuf deeme. Ammas egereen isaa waan hin beekamneef tapha xumuraa Liverpooliif taphate ta'uun mala jedhame. Ijipti waancaa Afrikaa xumuraaf yoo geesse Saalaan taphoota 8 Liverpooliif taphatu jala darba. Leenjisaan Liverpool Arne Slot waa'ee Saalaa gaafatamanii Saalaa fi taphattoota biroos ijuma tokkoon ilaalaa jira jechuun rakkoon gidduu isaanii akka hin jirretti dubbatanii. Slot wanta kana dura haasa'ames irraanfadheera jedhan. Saalaan ammoo akka yaada kennuuf gaafatamus tole hin jenne. Fofana into Gusto in that central position again. He releases Cole Palmer. That's what they've missed. Chelsea Stamford Bridge 2-0 Everton yoo injifatu Cole Palmer akkuma miidhamarraa deebi'een goolii galcheera. Malo Gusto daqiiqaa 45ffaa irratti goolii lammaffaa dabalee fi Chelsea taphoota walii galaa 4 booda gara injifannootti akka deebi'uuf gargaaranii. Ji'oota 2 booda miidhamarraa kan fayye Palmer Premier Leaguein goolii 39ffaa Chelseaf galchuun seenaa kilabichaa keessatti taphataa 9ffaa goolii hedduu galche ta'eera. Leandro Garnacho carraa goolii hedduu galchuu argatee itti fayyadamuu hin dandeenye. Sanbatuma Fulham gara Tarfimuur imaluun Barniley goolii 3-2 injifateera.